nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu obboloota kun nagaa keessanii ani nagaadha galata waaqayyooti baga nagaa keessan taatanidha itti aansuudhaan yaada tokkoon qaba yaadi ani qabusi sagalee waaqayyoo keessaa kutaa tokko irratti hundaa'uudhaanidha macaafa Asteer keessa kan jiru seenaa Asteerii fi seenaa Mordokaayi seenaa Hamaan irratti kan hundaa'edha Mordokaayi nama dhugaadhaaf dubbatuudha nama dhugaani keessa isaa jirudha nama firdiin sobaa gaafa namni tokko firdii sobaa faraduudhaaf ka'u nama dhugaadhaaf falmu ture jechuudha guyyaa tokko nama mootii tokko irratti duuti gaafa murtaa'e jedhu mootiin sun karaa jallinaatiin duuti waan isa irra ga'uuf jedhu waan beekuuf Mordokaayi nama sana du'a oolche jechuudha mooticha biyya sana du'a oolcheera gaafa kana Hamaan immoo itti aanaa mootii sana ta'e waan filameefi Mordokaayi waan gaarii waan godheef gaarii Mordokaayi godheefi maal godheera murtoo du'a Mordokaayi irratti dabarseera jechuudha kanarraa kan ka'u guyyaa tokkoyyuu Mordokaayi murtoon kamiyyuu sarratti haalaatamu haadhiisu waan barbaade yoo haa ta'u gaaf tokko garuu guyyaa tokkotu dhufe utuu murtoon du'a Mordokaayitti laatamini waan tokkotu dhufe mooticha isa Hamaan jedhamuuf lafa gaanii sagaduutu dhufe qommaanii sagaduufiitu dhufe Hamaan jechuun immoo nama waan qajeelaan hojjenne nama waan qajeelaan jaallanne ture garuu Mordokaayi nama waan qajeelaa jaallatuuf nama waan qajeelaa hordofu waan ta'eef Hamaaniif lafa ga'ee sagaduu dide hunduma isaa hojjettoota isaa keessa Mordokaayi qofatu dide naachi warri kaan lafa gaanii isaaf sagadanii jechuudha haa ta'u malee Mordokaayi waan dideefi Hamaan immoo murtoo jallaa tokko Mordokaayi irratti murteesse innis murtoo du'aa ture Mordokaayiin ajjeesuudhaaf murtoo du'aa murteesse Mordokaayi immoo akka murtoon du'aa gaafa isatti murtaa'e gaafa baruu Mordokaayi duwwaa son ta'an Yihuudoota hundumaatu du'a ture waan kana waan dhagayeef waan bareef Mordokaayi maal godhe mootii sanaaf sagaduu dhaqe miti mootii sanaaf jilbeenfachuu dhaqe miti mootii sana jalatti qoomma'uu dhaqe miti mootii sanaaf harka laate miti no waaqayyoon kadhachuutti fufe gara gadhataatti deebi'e Asteeriin immoo akkas jedheen waaqayyo karaa kee saba kana biyya kana oolchuu waan barbaaduuf ta'uu danda'ati jedheen kadhata keetti deebi'edeen Asteeriin hin jajjabeesse akka isheen saba sana du'a oolchuu dandeessu akka isheen kana gootu waan beekuufi ishee amansiise hin jajjabeesse jechuudha Asteeris kadhata isheetti fuufte Mordokaayiis kadhata isaanii itti fuufanii dhumarratti garuu maal ta'aniiru mirgaan galanii murtoon jallaa yoo ba'eyyuu murtoo jallaan isaan hin argan kanaaf iyyuu maal jechuu barbaadanii saba koo har'a murtoo jallaan ba'e kuni murtoon du'aa ba'e kuni karaa qajeelinaarraa waan dhufe isinitti hin fakkaatina waan jallaarraa dhufe sabni jallina kanaaf harka laachuu dide sabni waan jallaa kanaaf jilbeenfachuu dide du'aa jira haaduu iyyuu malee har'a du'us bor jireenyadha har'a salphatus bor ulfinadha dhugaan isiniin jedha waaqayyoon kadhadhaa malee nama kamiin iyyuu kadhatinaa nama kamiif iyyuu gadi hin gugguufinaa nama kamiin jala iyyuu hin jilbeenfatinaa garuu waaqayyo isa waaqaaf lafa uume kanaaf jilbeenfadhaa waaqayyo anaaf isiniin sababaaf lafa kanarra kaa'eera waan ta'eef haa kadhannu eebbifamaa shaaloom